الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا يوتيوب channel كي جلت أرجمتن كبجمتوتا في وردفتوتا دعوتوتا يوتيوب channel كي جلت أرجمتن أشتما هركفوني تكا قد أسون على فيا كيسا جرتن هندي كيسنو إيجا وردفتوتا كي وروني سبسكرايب لايك شير بوتاني جرتن قلتوما وروني هروتا ترسمان قرأ channel كينات تدبلا ماتي نافتا نيلي ماتي شنيتا إيجا وردفتوتا كي ياسوناني فاني لايك شير كومنتي قد بليز يوتيوب channel كي سبسكرايب نا قد ani rabbiin isinin qabu namni tokko rabbiin nama qabu nama kadhata YouTube channel kee subscribe na godha osoo xiqqaa guddaan jennu roon YouTuber taatan hundi keessanuu anillee subscribe isinii godha. Egaa hordoftoota kiyyaa gama viidiyoo kiyyaatti darbaa viidiyoon kiyya kanarra isinii qabadhee dhufe aappii ajaa'ibaa aappii bareedaa rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam yeroo nagaaf rahmanni rabbii kadhumaan qabni isaanirra haa jiraatu rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam akkuma isiniin jedhe salawaat irratti buusuu yeroo barbaanne aappii nu yaadachiisu jechuudha. yeroo garii ni dagannaa yeroo garii ni yaadannaa haaluma salphatti bilbila keenyarra adada bilbila keenya bannu adada bilbila keenya noo itti fayyadamnuun aappii salawaata rasuula keenya irratti buusaa jedhu haaluma salphaan Story keessaa gadi buufattanii bilbila keessanirraa aappii yeroo mara isin yaadachiisu itti fayyadamuu dandeettanii aappiin sunillee isa kam yoo jettan aappii kana isinii qabadhee dhufe aappii ajaa'ibaati aappii bareeda aappiin sun isa kana kun aappii kana Story keessaa gadi buufattanii amma akkamitti dalagaa yoo jettan iddoo sagalee kanarra gadi tuuxanii kun isin mul'ata jedheetanii yaada kana arabiffaan ka barbaadan irra kaayattan anamma sagalee kana hundeessaa tuqee isinitti agarsiisa ka barbaadan irra kaayattanii yeroo isin bilbila keessan cuftanii bantan adda bilbila keessan isin fayyadamtanii amma irra deebi'ee salawaata nabiyyi keenya irratti buusa alayhi salaatu wassalaam nuun jedha jechuudha. Aappiin kun mee amma ka barbaadan صل على النبي كهرباء درجة جيرة اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. صل على رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على نبينا محمد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. Egaa haala kanaan aappii ajaa'ibaatii irratti ka barbaadan irra kaayattanii adada isin bilbila bantaniin Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aappii jedhuudha. Aappii akka namatti tolu aappii ajaa'ibaatii mee nama ka barbaade keessa filadheetanii irra kaaya isinillee ka barbaadan irra kaayadha kanniin kana keessa. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد. صل على رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Egaa anam isa kana irra kaayadha kanniin kana keessa ka barbaadan irra kaayattanii anam eega kanniin kana keessa ka barbaadan eegasii raa'itii jalaa kana tuuxanii kunoo isa kana irratti raa'itii gootanii adada isin bilbila bantaniin isin yaadachiisaa
rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam salawaata irratti buusu yeroodhaan isin yaadachiisa. Kanaaf aappiin kun barbaachisaadha. Bilbila keessan irratti fayyadamtu. Pilistoorii keessaa gadi buufadhaa. Amma kanarratti raayitii goona. Khalaas adada bilbila keenya bannuun ni dalagaa jechuudha aappiin kun. tasbiileen qaba. Subhaanallah walhamdulillah Allahu akbar jettanii haga feetan lakkaa'uu dandeettanii mee namni isarra tuqaa. subhaanallah yoo jedhee asumaan alakkaayaa. subhaanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah Allahu akbar. subhaanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah Allahu akbar haga barbaanne lakkoofsa kanatu hin eetini lakkaa'uu ni dandeenya. zikrii tawbaa waan barbaanne jennetiniin lakkaa'uu dandeenya. hanga 200 hanga 300 ajriidha. hanga 30 hanga 40 hanga 90 ajriidha. lakkoofne haaluma salphatti ajrii haa galmeeffannu. yeroo kaanuu bilbila irra seenetiniin yeroo dheeraafinna. kun immoo wanta nu barbaachisu irraa fayyadamaa. wanta isinii fayyadu viidiyoo babbareeda qabadhee isinii dhufaa. ayyee hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti nagaan naa tura hordoftoota kiyyaa. aappiin kun kunoo isa kana maqaa isaa pilistoorii keessa seentanii haaluma salphaan barreessitanii argachuu hin dandeettanii. pilistoorii keessa gadi buufadhaatii itti fayyadamaa isiniin jedha. hanga viidiyoo biraatti wal deemuun nagaan naa tura. assalaamu alaykum warahmatullahi